sinaafuun turree yookaan ammoo sitti dhagamuun turree aaruun turree akkamiin jajjabeessite ibsa agarra. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funida wattoota keenya jira jirtu nageenyi keessan badhaadha. Assalamu alaikum jara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammallee deebinee dhufnee jirra. Wanti dhufnee ammoo ibsaan nama surprise godhuudhaaf deemu. Namoonni ati waamtee hafla irratti waliin hojjechuu deemtu deemanii kaamilaan jennaan nama chumatti karaa irratti gatee biraa dhufe. Ibsa. Ijediisa karaa dhiisee biraa dhufe. Ija biraa dhufte? Dhugaa. Dhugaat? Amma namni ija hidhaa karaa dhaabbata? Hidhaa karaa dhaabbatu jiru. Deemfi diree maa dhaabbati? Hidhee karaa irratti biraa deeme surprise hin taane jeni. Yoo si taate maaltu dhagamu? Yoo na taate hunna dhagamu surprise musa inni raafa malee haa ijina dheene biraa deemuun barbaadu. Firraa hitaami? Firraa inni kaan. Ati yoo? Rorrumaadha sun. Rorrumaadha. Rorrumaa sitti dhagame? Ati nama saniif rakkattee? Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nama hidhanii ija nama hidhanii karaa irratti nama biraa deemuun keessattuu biyya Arabatti namni sun dhiira moo dhalaa akka taate hin beekne namni sun dhiira moo dhalaa? Dhalaadha. Dhalaadha? Akkamiin beekti? Ati yoo? Garuu nama san hin beekne ganuma walumaan laaluuf ta'in. Namni sun dhiira moo dhalaa? Wallahi hin beekne kijibaa dhugaa ta'uu gaduma laalla kijibaan saawwaa dhugaa miti. Kijibu jira jechuun. Kijiban. Dacha ati yoo? Ansilaa dhiiree jedhanii fidanii dhalume jedhanii fidan jeeti yaada dhalaa ta'uu dhabdu akkuma yaada kiyyaatti. Ati yoo? An akka tilmaametti dhalameedha. Silaa dhiira jee akkasitti ni dhaniime. Laa dhiirri jiramu? Ana gawamu takka addunyaa kanarra dhufetti dhiira hedduu ka hidhanillee hin argine. Warra dubartootaa warra dubar. Ani moo naaf hin galle. Simuun galle. An naaf hin galle. Maal akka hidhee. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa nuti immoo nuuf hin galle jedhanii warri tattaa'aa jiru. Kanaafuu dhaabbanneeti isaan eeggannaa hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Eenyu godhuuf deema dhiira moo dubartiidha moo ijoolleedha moo xiqqaadha moo guddaadha moo jechaa jirra. Kana waan ta'eef nulleen obsaan caqasaa jirra. Nu dhufaa jiru moo dhufaan jiranii eeggachaa jirra. Kana waan ta'eef hamma sitti anilleen asira. Dhufan harka rukuta. 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 Wow. Surprise. Akka haala kanaatti manneetti jirra maali eenyudha namni jettan ammootu waan gaafa isinitti jecha waan hojjettonni nama kana ture hin beekne jecha jechuudha. Nuti illee wasii wajjin surprise ta'anii jirra isinillee hedduu surprise ta'anii jira fakkaatti. Saniifuu ammas wanni isin qophaa'e waa hedduudha waan kana qofaa miti. Sababni qopheesseef maal taati keessa wal beektanii ni gaafatan. Kuno akkuma argitan surprising kiyya kana fakkaata taa'ee asuuf immootu hedduu natti ulfaata waan ta'eef warqeetiin eenyu akka taatee fi maal akka taatee kabaja isiniif qabuuf jecha warra warqeetiin isinitti hima. Isin tuni haadha mana kootiti ijoolleen iskulooti. Maashaallah. Haadhi manaatii tuni nama kabajamtuu jaalatamtuu fi akka malee jaaladhuudha. Namni sadarkaa nama isinillee akka walitti makamu kan na godhe ishiidha waan ta'eef kanaafuu gaa ishiin tun kanattaan sudhaan gaa isinillee warri yaamichi kabajanii dhuftanii gammachuu kana wajjin qoodamtan galatoomaa isinin jedha. Amallee gaa. Kanaafuu sitti baay'eetti jira galatoomii gara YouTube as baastee haadha manaa keetii waliin. Amma fakkeenyaaf yoo inni waa'ee tokko isii gaafachuu barbaade ani afaan sana danda'u akkamittiin gaafachuu danda'a? Afaan Oromootiin gaafachuu deemsa. Ati afaan Oromootiin gaafadhu si afaan Amaariffaa. Kanaafuu kaamilaa yoo beekte kaamilattiin kannaa kaamilaan isii waan tokko haa gaafattu. Egaa hordoftoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii ibsa taa'ee boqonnaa godhe
asumaanuu jechuudha dhaabbattee jirta hedduu takka gammachuu guddaatu nutti dhagameen akka mataa kiyyaatitti yaada mataa kiyyaa kan ifii feetan taate maaliif jennaani haadha mana isaa qaalii akkanatti kabajanii haadha mana keessanii bultii teessan gara fuula duraatillee gammachuun waliin jiraachuudhaaf akkanatti sapiraayisii wargoodhu hedduu takka bareedaadha isinitti haa baratamu jecha egaa ibsaanillee hanqaarraa wanni as baasee nuttis mul'isuu didee isinittis mul'isuu dideef jechuudha nuti ni beekna warra as jirru mufaajaa isiniif godhuudhaaf mufaajaan isaa ammootuyyuu milkaa'ee jira jedheeti yaada inshaallah akkasii haadha mana isaa qaalii ammootuyyuu maaltu akkatti dhagame walumaan kan dhageenyu ta'a ana afaan oromootiin qafadha sin afaan amaariffaatiin naa deebisti ana afaan amaariffaa kana hedduu naasoo beektanii hin beeku gaali caccabsaa biifuuti yaafu rakkoon qabu egaa ijoollee tanallee akkuma tasaati illee akkatti kaameeraa ibsaa jalaan seenii dho'isuu dandeen beeku dhiirtii akkana hedduu yoo jiraatte jaartii hedduu dho'istaniiti nama sooshaal miidiyaa kanarra waa dalagu amanuu hedduu ni rakkisa maaliif jennaan nu warra jiru osoo hin taane warra biyya biraa jiru yoo akkana dho'isuun nima danda'amte bakka isaa wilkees jaalila keessaa burana fakkaattee agarra inshaallah homaa rakkoon hin jiru maaltu sitti dhagamee haala kanaan mufaajaa kana siif godhuudhaaf afaan oromoo ni dhageettisin dhana dhaga'u jirtisin sariifu gammachuu akkamitti sitti dhagamee bifa kanaan naaf godhaa sapiraayisii kana jettee eedeen jirtaayii kana dura haga ammaatu immootu ibsaan dubartoota hedduu wajjin viidiyoo dalagaa ture hinaafuun turre yookaan ammoo sitti dhagamuun turre aaruun turre akkamitti jajjabeessite ibsa hagarraa har'aan geettee yaani osoo asiin beeku sodaataatiin hinaafa fakkeenyaaf dubartii biraa ol baasee hojii dalagaa anana dhiisu yookaan ammoo jaartii akka nama hin qabne akka nama dardaraa tokkotti na lalladha jechuu fakkaatti osoo jaartii qabu ilmaan babbareedaa kana dhaltee fi osoo haadha manaa gaarii tana qabu hedduu takka silaanataatiin hinafachuu fedheetti walumaa galatti gaaffii yoo sitti dheeresse deebisuuf si dhibana fakkaatti garuu ammoo har'amaa si dhagamee qofa si gaafadha gabaabseem gammaddaa jirtaa himaa si dhagame faajaa kana naaf godhettee eedeen jirta أنا من ما قلت كم قد هندس دس بروشال أيوة أيوة من تسمش በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ يعني በዚህ አይነት አልጠበቅኩም እኔ ሰርፕራይዝ ይደረግኝ አላልኩም አላሰብኩትም አይዋ ቦንጋ ስለዚህ በጣም ደስ ብሎሻል ማለት ነው እኛ አይ ተርጅማሮ ተርጅማሮ እንደ أنا سنيت الجمال. hedduu takka gammachuu guddaan dhagame mufaajaa naaf godha jedhee eega hin beeku akkana jedhi gammachuu gammadaa bireesinillee eega gammachuu akkasii egaa hordoftoota keenya qaqqaalii asumatti isiin hedduu akka keenya kana BBC hin taane yeroo jalqabateef kaameeraa duratti as dhiyaatti saniifuu haasawa kaameeraa duratti gara fuula dura waan ammas baasee jiru jecha yeroo hunda viidiyoo isaa wajjin dalaydii haasawa isii achi keessa dhageettanii nama akka biyya kataatellee isinillee viidiyoo san keessa ni bartanii viidiyoo itti aanu keessatti jechuudha haasawa dheeraa haasofsiisuu hin dandeenyu hadiyaa wanni hedduun hafee jira wanni siif kennamu kennaan isiin isaaf kennitee turre caalaan jaa akka kiyyatti abo faawromoon beektaa maqaan keen Mubarak. Mubarak eenyu Taha. agartee haala alla dhiini kan dalagaa gara afaan oromoo kanatti duraan dursee maqaan keenyu Mubarak. maqaan Mubaarak eenyuti Mubarak taha. Mubaarak xaa eenyuti Shafano. nuti ibsatti beena xaa maalire Taha mo. Abbaki. abbaa keeti xaa Mubaarak jette xaa Mubaarak moo Mubaarak xaa Mubarak taha. aywa maashaallah sagalee xixiqqoo ol fuudhi abbaa kee jaalatta moo ummaa kee jaalatta Lamano. lamaanuu jaalatta maashaallah harka namaaf abbaa kiyyallee nin jaaladha ummaa tiyyallee nin jaaladha jedhe obboleettii ta'e xiqqoon jaalatta abbaan kee as fidee jira amman tana asii maal jaalatta abbaa kee kiiloo maaliif beekareen abbaa kee hanqam takka jaalatta hanqam takka moo hanqam tokko moo hanqam jaalatta Guutuu. guutuu jaalatta maashaallah harka namaaf aywa rabbi isaa guddisuu ijoolleen akkana bareeddaadha baay'ee takka amma maal jaalatta bakka keessa keeka moo kana moo bishaan moo asiira moo maal jaalatta keessa maal jaalatta Asir. asiira jaalattaami asiira dhuguu jaalatta jechuudha aywa obboleettiin ta'anii beekte faaru intala koot salaam alaikum Salam alaikum. waalaikum kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya kun akkanatti abbaa manaa haadha manaa sapiraayis godhee kanaafuu hedduutu galatoomaadha warroonni haadha manaa takka sapiraayis hin godhinis kakka kiyyaa kun sapiraayis godhuu qaba anillee akkasumatti gaafa jaartiin xiyyaanillee manatti deebite
haadha manaatii yaa fuudheetiin akkuma ati goote kanatti surprise isii godhuudhaaf ta'a. Barumsa guddaan sirraa harkadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya warroota as jiranis waan tokko tokko niin gaafadha. Haadha mana keessanii surprise gootanii beektanii jaanii warroota jaartii qabu. Kan qabne illee gaafa fuutan surprise haadha mana keessanii godhaan jaanii kaamilaanis akkasitti abbaa mana isii gaafatti heerumte surprise haa gootu. Nufaana turaa isin jenna. Tokkoffaratti obboleessa koo. Muhammad jedhama. Muhammad haadha mana keetii akka ibsaa kanatti surprise gootee beekta godhuudhaaf hawwii qabda. Eegaaf duraaf maal amma bannu naafsisee yoo nafa keessa beekta. Si naafsisee? Kanaafuu maal jettaan isaan? Kanaaf immoo hedduu baay'ee sirraa gammannee jirra. Kanaafuu baay'ee itti fufii. Baay'ee itti fufii siin jenna. Rabbi waliin si haa bulchu ilmaan teetillee si haa guddisu. Daran cimtee akka dalaydu abdii qabnaa jenna. Maashaallah galatoomi. Obboleessa. Maal jettee ta'u? Ani haadha manaatis hin qabu akkana godhuufis karoora hin qabu. Haadha manaa hin qabu? Haadha manaatis hin qabu akkana godhuufillee karoora hin qabu. Haadha manaa hin qaban jenneeti lammaffaan qaban jenne? Khalaas hin qabu ree. Maa kaaddaree eenyu nama jaarsan qabna jira as keessa? Hin qabdu? Hin qabu. Haadha manaa osoo qabaatiin akkana turte? Dhiifa manaa godhu. Abbaa manaa yoo qabaatte ni qabda gaatillee. Kijiba kee dhiisi. Abbaa manaa? Abbaa manaa keessa biraas godhuun barbaaddu? Ittani makkanni na godhu. Meeree dubbee. Amma na bukkee hin jiru. Gaafan argadhu jechuudha. Wulli harkattaa? Eewwa. Miskiin harkaa dandeenyu. Ittani ma. Si bira dhufeetiin jira. Maqaan keenya? Ayyee Alfiyaa. Maqaan Alfiyaadha. Alfi jechuun kuma jechuudha. Tolee. Abbaa mana keetii surprise godhuu barbaadda akkatti? Hin barbaade. Hin qabda amma? Nin qaba. Mana jira? Mana jira. Kalaas ibsaadhaan fi haadha manaa ibsaatiin maal jetta? Akki isaan surprise godhan kun hedduu na gammachiisee anilleen isaanirraa laalladhee akkaan godhu. Maashaallah jaalalli kanaafuu itti fufee jira jechuudha. Eeywa. Namoonni keenya baay'een dhiirri Oromoo jaalala hin beekuu jedhan dubartoonni. Maaliif jaalala be? Ni beeka gaa tokko tokko ka beeku jira kan beeknee jira. Waluma keessa jira gaati. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya dhiirri Oromootis jaalala ni beeka tokko tokkootu hin beekne jedhani dubartoonni keenya kunoo. Tokko si baata. Ana baadhaa jiru. Obboleetti akkam jirta? Maqaan kee yoo? Nabaatee naan jaan. Nabaateedha? Nabaatee jechuun naaf baatee waan tokko dhuftee jirti. Naaf baatee. Abbaa manaa qabda? Riskii naaf baatee kan nama. Abbaa manaa qabdu? Rabbi si haa kan. Hai miskiin harkaan na deemtee bira kutaa lafa dhugaa. Hai. Allah miskiin yaaddu. Kalaas kaamilaa achaan si gaafadha. Abbaa manaa gaafa harkatte. Haflaa isaa godhuu barbaadda? Surprise? Surprise. Ani isaa godhu sun ta'e inni kan naa godhuun barbaade. Isaa si godha? Isaan naa. Maali haati manaa namaan goote eenyu jedhe? Yaani haati manaa namaan gootu sun ta'e hin dura abbaan manaa namaa godhuu qaba haa. Dura? Laa kun abbaa manaas dursuus hin jaamu haati manaatis dursuu hin jaamu lamaanuu ka dafee daarektiidhaan dura godhee riikeerdii cabsee jira. Kanaafuu haa ta'u. Anilleen hedduu natti tola. Hedduu takka dessi naan jee. Hedduu takka dessi jee. Abbaa manaa ni qabda? Dhaan qaba. Namni miskiinumaa guute namni akka jirutti qaban abbaa manaati. Miskiin harkaan na deemtee. Abbaa manaa jiru. Hayyee gaafa abbaa manaa harkattee itti heerumte surprise gootee fi gammachiifta. Ni gammachiifta? Ni gammachiifti isillee ni? Kaamilaa ni rokkame. Duraan dursa ibsaan sagantaa inni qopheesse hedduu takka na gammachiiste. Siin itti haa barattu itti haa fufuun jaani jaalaltee santa addaan hin cinne tayyoo ilaa yoo malaa kiraa nama jaannata keessatti illee suma fuudhaa jaannata keessatti illee gurbaan tokko beektaa hayyoo adumaa fi sunta addunyaa irra gubdeera. Hayyee akkasii rabbii warra jaannata keessatti illee nagayaan surraa jaannata rabbi waliin isinaa godhuun jaa. Jannata keessa ollaan biyyi keenya rabbi isinaa godhu jechuun barbaade. Rabbi isinaa godhu. Ka waan biraa maal gaafachuu feeta? Keeyoo waa'ee keetirra. Kiyya ammoo. Abbaa manaa hin qabdu? Abbaa manaa hin qabu ammaa fi. Gaafa argatte hoo? Gaafa argadde sapiraayisii ni namni kun sapiraayisiin isaa ni malti waan jiru takka gartee mizaana godheetiin. Ati si dursee godhaaf moo isaa dursee si godhu barbaade? Yoo fakkeenyaaf sapiraayisiin naaf godhuu baate yoo nifis namni kun sapiraayisiin sun isaan maltu ta'e sapiraayisiin tun isarraa yaanii ni fakkaattin jee yaadanii godhaafi. Yoo ammoo sapiraayisiin tun isa hin fakkaatu jee yaade yoo hattaa naa godhee yoo ka godhuufi dhabuu mala dura
isa madalli isaa irratti hin deemaan akka kiyyatti. Maashaallah maashaallah harka dhawaaf. Achi gubbaallee abbaa mana kasin aarsine kasin daarsine akka Oromoonni Harargee jedhu. Ka qoma furrii tabiligaa nani yoo dhalataate kas jedhani. Kanaafuu ka qoma furrii siifaa kan. Ka qoma laa dhiiran jedhani kan. Hai ati na shamatu fedhanii akka yaada keetii maashaallah. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoon kun baay'ee takka isinitti dheeratee jira. Viidiyoo lamaffarratti akka nu hordoftan abdii firraa qabna. Kanaaf